Manneen barnootaa qabeenya isaan qaban keessaa tokkoof inni guddaan lafa qabu yoo xiqqaate humna nama baratee qabu jechaadha. Yaa ta'uti qabeenya maddi qabeenyaa guddaan silaa lafaa fi nama barate kuni waan sammuun namaa dursee misoominiif lafti odoo misoomin ture manneen barnootaa baay'ee yoomanii sadarkaa baruuf barsiisuu hojii baruuf barsiisuutiif qulqullina barnootaatiin gufuu sadarkaa ta'uu irra gaanii jiru. Akka biyyaatitti hojiin amma barnoota irratti hojjetamaa jiru hundi keenya kan wajjin beeknu baay'ee guddaadha. Gumiin tiraansfoormeeshinii barnootaa bifa haaraadhaan erga ijaarame hojiin karaa kanaan hojjetamuu qabu keessaa tokkoof inni guddaan manneen barnootaa jijjiiruudhaaf manneen barnootaa maal qaban kan jedhu sadarkaa duraatitti adda bahee jira. Sanirraa ka'ee qabeenya manneen barnootaa qaban hunda duguugnee jijjiirama manneen barnootaatiif oolchuun akka nutti jiraatu irratti waliigalee hojjetamaa jira. Egaa kan manni barnootaa Somboo kun lafti inni qabus guddaadha. Nus jiddugala tokko filannee achirratti humna guutuudhaan hojjennee achirraa muuxannoon gara biraatitti akka ce'u sagantaa jedhu qopheessinee asirratti xiyyeeffannoo addaatiin hojjennee sadarkaa garaagaraatti manneen barnootaa bakka duriin jiranii sadarkaa kanatti waa hundaan dammaqanii karaa wal fakkaatuun hojjetan jechuun hin danda'amu. Har'a daayirektaroonni manneen barnootaa gara biraa akkasumas hooggantoonni waajjira barnootaa aanalee biraa dhufanii waan kana ilaalanii jiru. Kanarraa ka'ee manneen barnootaa hunda keessatti waan asitti eegalame kana gadi buusuudhaaf xiyyeeffannoo fi karoora guddaadhaan hooggannaa jirra. Manni barnootaa kunis kana booda manni barnootaa ijoollee daree galte qubee barsiisuu qofa odoo hin taane hawaasa naannootis barsiisuu danda'uutu irra jiraata. Hawaasni naannoo asirraa teekinooloojii makaanaayizeeshinii fayyadamuu akka ilaaltan hin bal'anne kanarraa hin argaa. Karaa biraatiin ijoolleen asitti barattus waan asitti jiru kana barachaa guddatti. Namni as jiru barate kan jedhamu qabeenya as jiru jijjiiree tajaajila hawaasaatiif hoggaa oolchedha. Karaa kanaan calqabbiin asitti jiru kun sadarkaa hundatti akka bal'atuuf xiyyeeffannoodhaan kan hooggannu ta'a jecha. Gara biraatti yaarreerra Buusaa Gonnofaan inni duraa eeggattummaa keessaa hawaasa baasudha. Harka faranjii eeguu keessaa hawaasa jijjiirudha. Kanaaf dura hooggansi sadarkaa isaatti jijjiiramuu danda'uutu irra jiraata. Kanammoo jechaan qofa odoo hin taane gochaan lafa qabnu hunda adda baafnee qotuudha. Tokkoffaa harka qonnaan bulaa jiru qonnaan bulaan xiyyeeffannoo addaatiin qotee oomishtummaa lafaa dabaluudha. Kan lammataa lafti kan mootummaa jedhamu akkanumaan taa'u jira. Akka godina keenyatti kan biraa hafee hundi keessanuu hin beektanii kaambii waraanaa Fiichee kan jiru lafa heektaara 32 qonne gara kumtaala 600tti galutu lakkaa'utu gale. Kana jechuun oomishtummaa dabaluudha. Abbaa fedheef haa galu waan abbaa fedhee haa ta'u lafti keenya oomishuu danda'uutu irra jiraata. Karaa jedhu saniin itti deemnee lafa mootummaatis jedhamu hunda qonnee manneen barnootaa keessattis nyaata barataa baay'ee isaa hawaasa danda'a. Akkasitti immoo hoggaa hojjenne hawaasarraa ba'aa biraa hin buufnaa jechaadha. Bifa kanaan xiyyeeffannoo kenninee kan itti deemnu ta'uu isaati jechaadha. Qonna bonaatiin nu qamadii qonna gannaatirra qonna bonaatiin oomishna. Keessattuu aanan kun aanan abbichuuf aanan jiddaa aanan wucaalee heektaara gurguddaa oomisha. Godina kana keessatti bara kana jallisii boneetiin heektaara 232 oomishna. Kana facaafnee finneen harka 95 jallisii guddaan fiinnaadhaan hojjetame kan jiru aanaa kana. Amma bishaan jedhamu kanaan dura namni bishaan akka itti ilaalutu jira. Amma hooggansi amma booda dhufu hojiin inni hojjetuuf hojiin inni bulchuu qabu bishaan. Hawaasni baree jira. Maxxantummaa roobaa alaa qonna keenya baasuudhaaf qabeenya bishaanii hundaaf hunaanee fayyadamuu eegaluu isaatiin jireenya isaa jijjiiramee jira. Ammuma bu'aa argatu bu'aa dhamdhamatu sammuusaa oomishtummaa biraatiif kan qophaa'u ta'uu isaati. Jallisii irratti hojii guddaa hojjechaa jira. Manneen barnootaa bishaan qaban irratti bakkeen itti hojjennu jira. Fakkeenyaaf amma Dabra Libaanos fuduraa guddaan kan oomishamu achirratti. Manneen barnootaa bishaan qaban irratti kan hojjennuudha. Kan akkanumatti lukkuu horii gabbisuu horii aannaniitti irratti hojjetama malee bishaan bakka jirratti bonaan kan hojjenne hin jiru.
Mootummaan yeroo ammaa kana hojii barnoota irratti xiyyeeffatee hojjechaa jira. Nutis kana bu'uura godhachuudhaan keessumaayyuu qulqullina barnootaa eegsisuudhaaf kana dura hojii manneen barnoota irratti hojjetamne hojii bal'aatu jira. Hojii san sirreessuudhaaf akka aanatti karoora baafannee hojii kanatti gallee kanarraa ka'uudhaan barnoota irratti hojjechuun waa hunda irratti hojjechuu akka ta'e beekama. Kana bu'uura godhachuudhaan keessumaayyuu dhimma qulqullina barnootaa eegsisuudhaan wal qabatee nyaanni barataa hojii ijoo akka ta'e beekama jechuudha. Kanaaf hojii nyaata barataa kana wal qabatee buusaa gonofaatii fi manneen barnootaa keenya walitti hidhuudhaaf kana dura qabeenya manneen barnootaa qaban qabeenya baay'ee guddaa oduu qabanu itti fayyadamaa kan turree fi ammatti immoo buusaan gonofaa karoora baasee manneen barnootaatiin walitti hidhamee keessawuu nyaata barataatti xiyyeeffatamee akka hojjetamu hojii guddaadha akka qabatamaa aanaa keenyattiin hojjetamee jira. Manni barumsaatis kana bu'uura godhatee buusaa gonofaa wajjin ta'uudhaan karoora baafatee hojii hojjetee jira. Aluma beekamu guyyaa har'aa mana barumsa Somboo sadarkaa lammaffaatti irratti bara kana lafa hektaara 12,500 irratti misooma qamadii gannaa oomishneerra. Kanaaf kunis nyaata barataa bira darbee humna mana barumsaa kana cimsuudhaaf iddoo olaanaa kan qabu ta'uusaa kaasuun barbaada. Manni barumsaa kun baay'ee rakkoo guddaa keessa ture. Ammatti kaka'umsa jiruun jijjiirama keessa galee jira. Kana booda manni barumsaa kun of danda'ee deemuu hin danda'a jennee yaadna. Egaa mana barumsaa kanarraa wanni barannu manneen barnootaa biroo keessattis lafa babal'aadha qabna. Garuu qixa kanaan hin hojjenne ammarraa kaanee garuu waan asirratti jiru kana barannee manneen barnoota biraa keessattis wanni cacalqabne wanni babal'isaatii deemu kan jiru ta'uu isaati. Garuu qixa asitti hojjenne kana manneen barnoota kan keessattis yoo kan hojjennu ta'e qulqullina barnootaa keenya karaa guutuu ta'een lafa qabsiisuu hin dandeenya jechuudha. Bara kana manni barumsaa keenya oomisha qamadiitiin callaa baay'ee nama gammachiisu argamsiisee jira. Kana immoo argachuu kan hin dandeenye tokkoffaa tokkummaadhaan waan hojjenneef gamtoomni tokko taanee aanaadhaan wal ta'uudhaan akkasumas immoo caasaa gandaa wajjin wal ta'uudhaan qaamota hirmaachisaa ta'an akkasuma immoo waa'ee qonnaa qaamota beekan mariisisuudhaan isaa wajjin wal taanee waan kana hojjennee itti milkoofnes irraa haa ta'u malee hojii kana hojjechuun dadhabbii guddaa gaafata. Dadhabbii guddaa keessa immoo bu'aa hedduutu argama waan ta'eef bu'aa guddaa argannee jirra jechuudha. Kanaan wal qabsiifnee gaafa kaasnu barmaleen gaddaa lafuma kanarratti nama dhuunfatiin qotamee ture naannoo kuntaala 310 akkas kan ta'utu argamee ture. Bara kana garuu dachaasaa ol ta'ee roora keenya kuntaala 600 ammatti akkuma raamaa jiru hamma isaatillee beekuu baan naannoo kuntaala 600tti kan tilmaamamne ni arganna jennee abdii qabna jechuudha. Kana immoo akkaataa kamiin argachuu dandeenye jennee gaafa kaafnee ilaallu galteewwan barbaachisaa ta'an hunda isaa duguugnee waa fayyadamneef ogeessa qonnaa yeroo yerootti midhaan kana to'achuu danda'u oomisha kanaaf immoo waan barbaachisu isaan mariisifnee isaa wajjin waan hojjenneef galtee barbaachisaa ta'e xaa'oo irraa kaasee qorichoota barbaachisaa ta'e hunda isaa waan fayyadamneef iyyuu callaa kana dachaadhaan daballee argachuu dandeenya jirra jechuudha. Callaa kana argachuun immoo iyyuu bu'aan isaa maali jennee gaafa ilaalle egaa qulqullina barnootaa keessatti nyaanni iddoo olaanaa qaba. Kanaaf iyyuu nyaata barataa akka mana barumsaa keenya qofa osoo hin taane akka aanatti iyyuu nurra darbee ijoolleen nyaata nyaatanii barnoota isaanii rakkoo tokko malee baratanii qulqullina barnootaa milkeessuu akka danda'an itti deemamaa kan jiruu fi nutis waan kana galmaan gahuudhaaf yeroo ammaa kana qonna kanarraa bu'aa arganneen barattoonni keenya rakkoo tokko malee nyaata akka nyaatan taasisuudhaaf itti deemaa jirra jechuudha. Qonna kana qofa osoo hin taane nuti akka mana barumsaatti akkuma beekamu sheedii adda addaa ijaaruudhaan horsiisa lukkuu 800 galchinee yeroo ammaa kana killee buusanii jiru. Killee kanaan immoo handaaqoo kanarraa killee argannu immoo ijoolleen nyaata isaanii nyaachaa jiran jechuudha. Killee kanas jechuun nyaata madaalamaa argachaa jiran jechuudha. Kana qofa miti. Cinaatti ammas sheedii biraa ijaarree horii aannanii galchuudhaan yeroo ammaa kana aannanis barataan akka dhuguuf itti deemamaa jira jechuudha. Horii aannanii cinaatti immoo horii gabbisaatis galchine horii furdisnee horii kanarraa bu'aa arganneen guddina mana barumsaa kanaatiif itti deemaa jira jechuudha. Egaa hin jalqabne malee xumurre waan ta'eef iyyuu gana waan guddaa hojjechuudhaaf abdii guddaa kan qabnuu fi kan itti deemaa jirrudha waan ta'eef iyyuu nuti akka mana barumsaa keenyatti fakkeenya naannoo kanaafis aanaa kanaafis taane akka Oromiyaattis waan guddaa hojjennee bu'aa guddaa argamsiisuudhaaf abdii guddaa kan qabnuu fi itti deemaa jirra.